Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii fi jimaata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aa 8 walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiilooheerzii 15,250 irratti akkasumas karaa feesbuukii, marsariitii fi yuutuubiin qophiilee afaan Oromoon dabarsu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Babaaroo shamaa akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo, nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan cufatti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabnuun isin beeksifna. Qophiilee kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faanaa turu an Waaqonoleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Sadaasa sagala guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa bara kanaa jechuun bara 2023 ganna 18ffaa kamisa dhufu yaadatamuuf deemu irratti qophii mata dureen isaa wareegamni qaamaa qalbii hanga lubbuutti uummanni Oromoo bal'aan harqoota gabrummaa ofirraa kaasuuf qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti baasa ifaa fi mul'ataadha jedhu oduutti aansuudhaan isin biraan geenya. Sirna eebba kitaabotaa Jaalammii Beenyaan barreeffaman hundee gaaffii Oromoo fi Daayaa jedhaman irratti gabaasaa qindeeffanne kutaa tokkoffaa isaa qophii keenya wixataa keessatti isin biraan ga'uun ni yaadatama. Kutaa lammaffaa fi isa xumuraa qophii keenya har'aatiin isin beeksina. Hundumaa hanga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'uun hordofaa isiniin jecha oduudhaaf Jaal Ayyaantu bulchaa. Irra deebi'uudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo, sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirraa. Ayyaantu bulchaati. Warshaan sukkaaraa Arjoo Dhidheessaa sababa rakkoo nageenyaan hojii dhaabuuf kan jiru ta'uu hordofee hojjettoota 800 ol ta'an rakkoof saaxilamuun barame. Lixa Oromiyaa godina Wallagga Baawona Jimmaa Arjoo ganda Abootee Dhidheessaa keessatti kan argamu warshaan sukkaaraa Arjoo Dhidheessaa sababa rakkoo nageenyaan wal qabatee hojii dhaabuuf kan jiru yoo ta'u, hojjettoonni warshichaa 800 ol ta'an rakkoof saaxilamuun himame. Murtii bulchiinsi warshichaa dabarsee sababa gahaa kan hin taane ta'uu himuun sababa kanaan wal qabatee rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuus hojjettoonni warshichaa kunneen dubbatu. Walumaa galatti hojjettoonni warshaa kana keessatti ramadamanii hojjetan lakkoofsaan 800 ol yoo ta'an, cufamuu warshaa kanaa rakkoo hawaas dinagdee hojjettoota warshichaaf hawaasa naannichaa kan hammeessu ta'us yaaddoo qaban ibsatu hojjettoonni kunneen. Dabaluunis sababni warshaan kun ittiin cufamaa jiruuf gahaa kan hin taanee fi murtee bulchiinsa warshichaa dabarsee qofaan kan ta'edhas jechuun komii qaban ifoomsu. Gareen Kara Deemaa jedhamuun kan beekamu Injiinar Daani'el Gammadaaf Yuunivarsiitii Wallaggaa deeggarsa namoomaa qabatanii gara lixa Oromiyaa imalaa jiraachuun himame. Uummata Ona Baabboo Gambeel keessatti weerara dhibee fi beelaan rakkataa jiruuf gargaarsa dhaqqabsiisuuf imalarra jiraachuun gareewwan kunneenii beekameera. Balaa beelaa, waraanaa fi dhukkuba keessa kan jiru hawaasa godinaalee Wallaggaa gargaaruuf sochiin bal'aan taasifamaa kan jiru yoo ta'u, dhaabbileen gargaarsa namoomaa karaa bakka bu'oota isaaniitiin deeggarsa uummata dhaqqabsiisaa jiraachuun beekamaadha. Gareen Kara Deemaa yookiin Injiinar Daani'el Gammadaatiin durfamu deeggarsa namoomaa hawaasa Oromoo Diinmaarkii fi Jarman Firaankifaartiin taasifame qabachuun onoota Wallagga lixaa keessaa gara Ona Baabboo Gambeel imalaa jiru hoggaa ta'u, deeggarsa namoomaa kanneen akka midhaan nyaataa, zayitaa fi daawwaa of keessaa qabu qabatuun lubbuu beelaaf dhukkuba busaatiin gaagaamaa jirtu baraaruuf daandii irra jiraachuun ifoome. Garee deeggarsa namoomaa qabatee garasitti male kana keessatti weellistoonni Oromoo Saamsoon Zinaabuu fi Naa'ol Bulaa kan argaman ta'us ibsa odeessi kun.
Yuunivarsiitii Wallaggaas deeggarsa hawaasa yuunivarsiitichaa irraa walitti qabee fi akkasumas pirezidaantiin gamtaa barattoota yuunivarsiitichaas barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa irraa deeggarsa sassaabeen dabalataan yuunivarsiiticha deeggarsa gaafachuun waan argatan walitti qabanii midhaan nyaataa uummata beela'eef dhaqqabsiisuuf imala jalqabuun himame. Yuunivarsiiticha bakka bu'uun garee kana faana kan imalan aadde Asirasaash Baqqalaa akkasumas pirezidaantii gamtaa barattoota yuunivarsiitichaa kan ta'e Roobunaas Dinqisaa ta'uunis barameera. Namoonni kun rakkoo uummanni kun keessa jiru rakkoo ulfaataa waan ta'eef birmannaa qaamolee mootummaaf miti mootummaa kan barbaachisu ta'us waamicha taasisanii jiran. Rakkoon hawaasni godina Wallaggaa keessa jiru rakkoo beelaaf dhukkuba busaati kan jedhe barataa faarmaasii waggaa 5ffaa yuunivarsiitii Wallaggaa fi pirezidaantii gamtaa barattoota yuunivarsiitichaa Roobunaas Dinqisaa waggoota 3f godinaalee kanneenitti daawaan farra bookee busaa biifamuu dhabuun haalicha ammeessee jira jedheera. Maddi oduu OMN Afaan Oromooti. Lixa Shaggar Ona Mettaa Roobii keessatti hidhattoonni PP qabeenya uummataa saamuuf barbadeessuun dhaga'ame. Odeessa bubbulee sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabeen Lixa Shaggar Ona Mettaa Roobii gandoota akka Qoree Ginnoo fi Huqqoo Ginnoo jedhamu keessatti Sadaasa 5/2023 hidhattoonni PP qabeenya uummataa saamuuf barbadeessuun beekameera. Haaluma kanaan ganda Qoree Ginnoo keessatti nama maqaan isaa Bayeessaa Kumsaa jedhamu jalaa horii gaanfaa 12 hoolaa 19 meeshaa manaa guutuu midhaan kuntaala 10 meeshaa manaa amantaa ka qarshii 50,000tti tilmaamamu Tolosaa Magarsaa nama jedhamu jalaa immoo meeshaa manaa guutuuf midhaan kuntaala 9 akkasumas Tarruu Hirkoo nama jedhamu jalaa sammoo meeshaa manaa guutuu fi mana isaa diiganii balleessuun dhaga'ame. Kana malees ganda Huqqoo Ginnoo keessaa immoo nama Tolosaa Dhufeeraa jedhamu jalaa mana isaa meeshaa manaa guutuu waliin gubuun Girmaa Gadaa fi Taaddasaa Sorii kanneen jedhaman jalaa sammoo mana jireenyaa caccabsuun diiguutu himame. Guyyaa kana ganda Huqqoo Birbirsaa jedhamu keessatti manneen qonnaan bultootaa hedduu gubanii barbadeessuun namoota irratti reebicha hamaa raawwatuun uummata nagaa dararaa jiraachuun hidhattoota PP odeessi arganne kun ifa taasisa. Kaaba Oromiyaa Wallootti haleellaa finxaaleeyyiin faannoo uummata nagaa irratti geggeessaniin ilmaan Oromoo hedduun madaa'uuf lubbuun dabruun barameera. Arxummaa Fursee dabalatee onoota garaagaraa keessatti haleellaa humni finxaaleeyyii Amaaraa kun raawwateen ilmaan Oromoo hedduun lubbuun darbuuf hedduun madaa'uun hospitaala naannootti wallaansarra kan jiran ta'uunis beekameera. Erga waggoota 5 humna finxaaleeyyii kanaan marsaa 10 oliif haleellaan nurratti raawwate kan jedhan jiraattonni gama hidhattoota mootummaanis dararaa yeroo garaagaraatti nurra dhaqqabuun haala ulfaataa keessa jirras jedhu. Ona Arxummaa Furseetti haleellaa humnoota finxaaleeyyii Amaaraan dilbata darbe irratti raawwateen Arxummaa Fursee bakkoota akka Coqorsoo, Diimtuu fi Wambee yookaan Manzoo jedhamanitti lammiilee Oromoo 21 ajjeefamuu fi 40 ol madaa'uu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo bakkicharraa argannee sagantaa keenya darbe keessatti gabaasuun keenyan yaadatama. Xumura irrattis oduu gaddaatiin godina Qellee Wallaggaa Ona Sayyoo keessatti dargaggoonni 2 hidhattoota PP'n ajjeesamuun dhaga'ame. Wixata dabree Sadaasa 6/2023 waraanni faashistii PP godina Qellee Wallaggaa Ona Sayyoo ganda Eeshoo jedhamu keessatti dargaggoo 2 ajjeesuun barameera. Maqaan dargaggoo kunneen Lataa Fashannaa fi kanneen jedhaman hoggaa ta'u hidhattoonni PP kunneen rasaasa itti roobsuun akka ajjeesantu dubbatame. Ijoolleen kun dhalattootuma gandichaa ta'uu kan himan maddeen waraanni kun magaalaa Dambidolloo irraa garasitti kan imale ta'uu fi ijoollee kana sababuma tokkoon ala rasaasa itti roobsuun ajjeesuus dubbatu. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun isaa kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaa gaammaatii qophiilee afaan faana bu'aa. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenyaa qophiin keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isin dhageessisuun eegalee itti fufa. Jalqabarra akkuma isin beeksisne Sadaasa 9 guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa bara 2023 ganna 18ffaa kamisa dhufu yaadatamuuf deemu irratti qophii mata dureen isaa wareegamni qaamaa qalbii haga lubbuutti uummanni Oromoo bal'aan harqoota gabrummaa ofirraa kaasuuf qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti baasee ifaaf mul'ataadha jedhu isin biraan geenyaa faana bu'aa.
Wareegamni qaamaa qalbii hanga lubbuutti uummanni Oromoo bal'aan harqoota gabrummaa ofirraa kaasuuf qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti baasee ifaa fi mul'ataadha. Qabsoo bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo barootaaf bilisummaaf, walabummaaf, birmadummaaf, mirga abbaa biyyummaaf, dimokiraasiif, walqixxummaa sabaa fi sablammootaaf baasaa as ga'e keessaa sadaasni sagal guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa guyyaa addaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bara baraan yaadatamuu fi kabajamu guyyaa wareegamni ulfaataan qaamaa qalbii hanga lubbuu itti bahedha. Qabsoon diddaa gabrummaa baroota dheeraaf uummanni Oromoo bal'aan geggeessaa ture inni wareegamni hedduun itti bahe bifa sirnaawaa fi hunda galeessa taheen guutummaa goleelee Oromiyaa keessatti warraaqsa mul'ataa ta'uun kan finiinee waamicha qabsoo qindaa'aa addi bilisummaa Oromoo ABO'n gaafa 9/9/2005 taasiseen guutuu Oromiyaatti hanga'ee walgahee ummata Oromoo bal'aa keessaa fi alaan hirmaachisuun mukukkula hin dhaamne tahee bifa haaraan addatti guca qabsoo qabsiise. 9 guyyaa labsiin adda bilisummaa Oromoon darbe kana irraa ka'uun ummanni Oromoo bal'aan keessaa fi alaan wal qindeessuun waamicha adda bilisummaa Oromoo fudhatanii gabrummaa fi gabroomsatti xumura gochuuf warraaqsa hundeen gabroomsaa raasu eegalan. Addatti qeerroon bilisummaa Oromoo, dargaggoonni barattoonni Oromoo manneen barnootaa sadarkaa gadii irraa qabee hanga sadarkaa lammaffaa fi dhaabbilee barnootaa olaanootti fuulduratti bahuun dinni didaan harka isaanii wal jala qaxxaamursuun hiriira nagaa bahaniin gabrummaa fi gabroomsaa balfuun addaa fi laphee isaanii rasaasaaf kennanii warraaqsa walirraa hin cinne dhiigaa fi lafee isaaniin finiinsan. Kanaanis wareegama olaanaa qaamaa qalbii hanga lubbuutti baasaniin sirna gita bittaa abbaa irree EPRDF, TPLF, OPDO, taankii fi baankii socho'uu hundeen daddaaqsuun sagalee uummata Oromoo barootaaf impaayera Itoophiyaa jalatti ukkaanfamee ture dhiibanii dhoosanii boollaa baasuun addunyaatti dhageessisan. Itti fufaa warraaqsa qindaa'aa fi hunda galeessa 9 fincila diddaa gabrummaa kan ta'e Ebla bara 2011 warraaqsi qeerroo bilisummaa Oromoo bifa jaarmiyaa dargaggootaan ifatti adda bilisummaa Oromoo jalatti ijaaramuun caalmatti barattoota dargaggoota qeerroo bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo bal'aa xiqqaa guddaa jaarsaa jaartii osoo hin jenne duuchatti uummata Oromoo hirmaachisuun gaaffii hundee uummata Oromoo saba tokko hiree tokkoo fi biyya tokko kan jedhu kan deebi'uuf wareegama dachaa itti kaffalan. Kanaaf kan wareegamni qaamaa qalbii hanga lubbuutti uummanni Oromoo bal'aan harqoota gabrummaa ofirraa kaasuuf qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti baase ifaa fi mul'ataadha jenneef. Uummanni Oromoo bal'aan addatti qeerroon bilisummaa Oromoo dargaggoonni barattoonni Oromoo wareegama qaamaa qalbii hanga lubbuu baasan kanaan fincila diddaa gabrummaa bifa adda addaatiin mootummaa gabroonfataa wayyaanee irratti finiinsuudhaan gaaffiin isaanii kan bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaa lubbuun itti bahe, dhiigni itti dhangala'e, lafeen itti caccabe, maatii fi qabeenyi itti manca'ee fiixa baasuun kan hin hafne ta'uu hojii fi gootummaadhaan mirkaneessan. Qeerroo fi qarreen Oromoo, barattoonni fi dargaggoonni akkasumas uummanni Oromoo bal'aan gita hawaasaa adda addaa dinni didaan irree tokkoon ka'uun qabsoo roga hundaa finiinsuun warraaqsi buqqaasaan hundee fincila diddaa gabrummaa irraa tarkaanfatee fincila xumura gabrummaatti cehuun mooraa diinaa diigee gabroomsaa hundee raasuun siyaasa impaayeratti jijjiiree dhiigaa fi lafee sabboontotaan jijjiirama haaraa taasise. Jijjiirama dhiigaa fi lafee ilmaan Oromoon dhufeen jalqaba bara 2018 irraa ka'ee mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo fooliin bilisummaa keessaan waan urgaa'u fakkaatus
waraabessi hanga mijeeffatuutti okkola akkuma jedhan warri sirna gabroomsaa keessatti of jijjiiruu malee qabsoo uummataatti makamee of jijjiiruun feene aangoo siyaasaa afaan qawween tikfachuuf sirna abbaa irree gara biraa maqaa itti jijjiiruun qabsoo dhiigaa fi lafee uummata bal'aan dhufetti danqaa fi danqaraa ta'uun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo qilleensaa seensisan. Jaarmiyaalee siyaasaa karaa nagaan jijjiirama dhufe keessatti waliin qooda fudhannee egeree uummattootaa fi biyyaa jijjiira jedhamee yaamicha taasisaniinis ganuun duuchaan korkodanii manneen hidhaatti naquu furmaata taasifatan. Caalmattuu sirnoota abbootii irree darban caalaa yakka namoomaa uummata irratti raawwachuun dirree siyaasaa dhiphisanii abbaa irrummaa falamaayii godhachuu abbalan. 9 guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa bara kanaa bara 2023 ganna 18ffaa kamisa dhufu yaadatamuuf deemu yeroo yaadannutti kabajaa fi ulfinna uummata keenya dheengaddaa kaleessaa fi hardhas kanneen qe'ee fi qabeenya isaanii waliin barbadaa'aa jiran mana hidhaa seensifamanii harmeen osoo hin hafin kanneen ajjeefamaa jiran warra bobaa diinaa jalatti bilisummaaf walabummaaf birmadummaaf dimokiraasii fi walqixxummaa sabaaf sablammootaaf jecha kufan yaadanna. Irbuu keenyas haaromfataa akeekaa fi kaayyoo isaan irratti wareegaman galiin ga'uuf of qopheessina. Irra deebi'uun baga baatii sadaasaa guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa 9 geettan walumaan geenye isiniin jenna. Kabajamoo hordoftoota keenya tokko lama jennee qophii keenya maayee irra geenya jirra. Innis gabaasaa sirna eebba kitaaba Jaallammii Beenyaa irratti kutaa lammaffaa isaati kunooti. Sirna eebbaa kitaaba Jaallammii Beenyaa barreeffaman hundee gaaffii Oromoo fi Dayaa jedhaman irratti gabaasa kutaa lammaffaa qindeeffanne. Sagantaa keenya darbe keessatti sirna eebba kitaaba Jaallammii Beenyaa irratti gabaasaa kutaa jalqabaa gama keessaniin geenyee turre. Itti fufa kutaa jalqabaa kutaa lammaffaa isaa akka itti aanutti qabannee dhiyaanneerra hagamaa itti nu hordofaa. Qabsoo bahuudha as dabeechiin dabuu yoomuu dhaabbataadha. Qabsoo Oromoo roga hundaan taasifamaa ture kan siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa keessatti qabsoon mirga abbaa biyyummaaf, dimokiraasii fi eenyummaa Oromummaaf taasifamu keessaa sabni keenya maal keessa ture, maal keessa jiraa fi maaltu nurraa eeggama isa jedhu hubatamaa fi qabatamaa godhee uummataan gahuu keessatti barreeffamni bakka olaanaa qaba. Olola gitabittoonni sirna alagaa qabsoo haqaa ilmaan Oromoo diddaa gabrummaaf mirga abbaa biyyummaaf falmaa jiran kana busheessuuf taasisan cabsuuf qabsoon karaa barreeffamaan taasifamu barbaachisaa qofa osoo hin taane murteessaadha. Didhaalee fi dhiibbaa garaagaraa akka sabaatti Oromoo irra ture kan hubatan ilmaan Oromoo qaroo ta'an wayita adda bilisummaa Oromoo hundeessanii qabsoo Oromoo bifa adda addaan faca'ee ture walitti fidanii fuulaa tokko qabsiisan san karaa ittiin hawaasa isaanii dadammaqsan akkasumas kaayyoo fi akeeka jaarmichaa ittiin uummata isaanii barsiisanii fi ibsan akkasumas olola farreenii cabsuuf fala kan jedhan barruun tokko akka qophaa'u murteessan. Koree gidduu abaa'oo yeroo sanaan qophaa'ee barruun bakkalcha Oromoo jedhamu uummataaf akka dhiyaatu taasifamee ture. Bakkalcha Oromootiin alas barruuleen akka sagalee bosonaa jedhaman uummata keenya hubannoo siyaasaa isaa cimsuu keessatti yeroos qooda guddaa bahatanii turan. Saniin boodas kanneen akka gaazexaa Urjii, Seefna Balbaalii fi kanneen biroos akkasuma shoora hin dagatamne bahataniiru. Barreeffamni bakkalcha Oromoo tokkoffaa akka barruu seenaa abaa'oo irra jiruutti haala siyaasa gaafasii dantaa Oromoo irra dhaabbatuun xiinxala seenaa fi saayinsaawaa gochuun akkasumas sagantaa siyaasaa abaa'oo bal'inaan ibsuun qabsichaaf humna guddaa akka ta'e ibsa.
Egaan akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamu. Qophii keenya torbee darbee keessatti Jaallammii Beenyaa mana hidhaa keessa taa'ee kitaaba 2 barreessuun uummata keenyaan ga'u isaa hordofee sirna eebba kitaaba kanarratti hundaa'uun gabaasaa kutaa jalqabaa isiniif dhiyeessinee turre. Kutaa lammaffaan isaa akka armaan gadiitti dhiyaata. Muuziqaa ce'umsaa kanaan booda walitti deebina. Demokrasi duga hundaaf walqixxummoo kaayyoo kaafan manna jalchi abaa'u sabboonummaa sabaa demokrasi duga hundaaf walqixxummoo kaayyoo kaafan manna. Hordoftoota keenya torbee darbee sirna eebba kanarraa kanneen qooda fudhatan yaadota isaanii wal duraa duubaan cuunfinee isiniif dhiyeessinee xumura irratti yaada Jaallammii Gammachuu dhimma kitaaba kanarratti dubbate gama keessaniin geenye kutaa jalqabaa xumurre. Har'a kana eegallu sirna eebba kitaaba kanarratti yaada isaanii kan ibsan gargaaraa Pirofeesaraa Barsiisaa Fedhasaa Taaddasaa yaada isaan nuuf laataniin. Barsiisaan Fedhasaan guddina afaan Oromoo irratti nama shoora guddaa bahachaa jiru oggaa ta'u kitaaba Jaallammii Daayaa jedhu ilaalchisuun qeeqaa fi jabina kitaabichaa akkasitti ibsanii jiru. Egaa ani barsiisaa yuunivarsiitiidha. As yuunivarsiitii Finfinnee irraa nan baradhaa. Wallaggaadhaa immoo nan barsiisaa. Kanaaf qeeqii ani amma dhiyeessu qeeqa ogummaa irratti hundaa'edha. Kanaaf obsaan akkana dhaggeeffattan abdii qaba. Mee jalqaba seensa gabaabaa kaasaa. Asoosamni kalaqa abbeentummaa dhuunfaa qabu kan barreessaan argaa yaada ofiin dhugaa addunyaa kana bu'uureffatee barreessudha jedha. Inni biraan barreessaan illanyaa yookaan aayidiloojii kan jennu sammuu isaa keessaa qabu addunyaa kalaqaa nu seensisuun waanuma nuti beeknu hunkuteessee karaa adda ta'een deebisee nutti agarsiisa. In calaqqisiisa osoo hin taane hunkuteessa jechuudha. Waan sila jiru sana waan nuyi beeknu sana dhugaa sana hunkuteesseeti kan inni nutti agarsiisu. Santuu yaadmiira yookaan emotion kan jennu kan nuyi of keessaa qabnu sana dadhabbii malee yaada dubbisa sanaa xumuruu akka dandeenyuu fi kan nu gargaarudha. Asoosamoonni kun gosi lama jiru. Asoosama gabaabaa fi asoosama dheeraadha. Addummaan isaanii bal'inumaaf dhiphinaa akkasuma ergaa bal'aa dabarsuu keessatti asoosamoonni dheeraan baay'ee barbaachisoodha. Amma xiyyeeffannoon ani qeeqan irratti kennu gara kana waan ta'eef caaccullee asoosamaa yookaan elements of fiction kan jennu keessatti jaargochi jira. Pilooti kan jennu sababni isaa tarii isiniif jechi kun haaraa ta'uu danda'a namoota biyya hambaa kana jirtanii kana quba qabaachuu dhiisuu dandeessu. Kanaaf afaan Ingiliziin biratti barreessaa. Yoomessa kan jedhu jira. Nan fakkii waldiddaa ija akkaataa fi ergaa kan jedhu asoosamni dheeraas ta'e gabaabaa wantoota gurguddaa 7 kanarraa ijaarama jechuudha. Akkuma qaamni namaa harka miila ija maal qabu asoosamni jaargocha yoomessa nan fakkii waldiddaa ija point of view kan jennu akkaataa style fi ergaa of keessaa qabaata. Egaa qeeqni asoosamaa hoo? Qeeqni asoosamaa caacculee kanaan wal qabata. Sanas yaaxinaalee yookaan tiyoorii adda addaatiin qabneeti xiinxallaa. Kana keessatti jabinaa fi laafina laallaa jechuudha. Yaaxinaalee hedduu jira. Ani garuu kitaaba kanaa fi yaaxina dhugoominaa kan jedhu yookaan riyaalizim kan jedhu ni fayyadame. Maaliif riyaalizimii fayyadamaa? Seenaa asoosama tokkoo dhugaa hawaasni keessa jiru agarsiisuu isaa gadi fageessee kan qoratu tiyoorii kanadha. Yaaxina dhugoominaa caacculeen asoosamaa yoomessi nan fakkiin waldiddaa fi ergaan asoosama tokko dhugaa hawaasni keessa jiru keessumaa gama siyaas dinagdee hagam mul'iseera, hagam mallatteesseera. Hawaasummaan achi keessa jiru maal fakkaata?
Kitaabni kun ija dhugoobinaatiin maal akka fakkaatu kan ilaallu ta'a. Kitaabni ani dhiyeessu isa kanaa jechuudha. Daaya kan jedhudha. Kanan gabaabsee isinii dhiyeessuu yaala. Egaa qeeqaa asoosamaatti amma kan hin dhiyeessu. Qeeqni immoo waan lama of keessatti qabata. Tokko hanqina inni qabu agarsiifna. Lammaffaan jabinni isaa maal fakkaata kan jedhu. Asoosamni kuni egaa akkuma isin beektan obboleessa keenya Lammii Beenyaatiin akka barreeffame. Inni biraan barreessaa kanadha. Fuula 230 qaba. Seenaan asoosamichaa kutaa 25 qoqqoodamee dhiyaate. Nam-fakkiileen asoosamicha keessaatti hirmaatanii seenaan irratti raawwate yookaan immoo seenaa raawwatan ammayyuu Gurmeessaa Kitilaa kan jedhamu jira. Guutuu Namarraa kan jedhamu jira. Sooyyameen jirti. Sooyyamee osoo hin taane sooyyomee jedha inni gaafa barreessu. Soorii ani sooyyamee jedhe ani sooyyamee jecha akkasii waan hin beekuu fi harki koo achitti fiige malee sooyyomee. Obbo Addunyaan jiru hiikaa Oliyaadii Seenjee obbo Galataa namooti kun keessatti seenaa asoosama kanaa keessatti warra gahee guddaa taphatani malee kaawwanis jiru jechaadha. Ciminni kitaaba kanaa maali? Egaa qulqullinaan barreeffamee yaada ibsuu barbaade sirnaan agarsiiseera. Qulqullina gaafan jedhu waa hedduu kaasuu dandeenya. Sana dhumarratti waan hin dubbadhu waan hin qabuuf biran darbaa. Irruma caalaa dhugaa Oromoon keessa jiru agarsiise. Sududaan adeemsaan waan Oromoon keessa jiru kan lafa kaa'ee rakkoo siyaasaa bara dhufaa darbaa jireenya ilmaan Oromoo irratti sumii ta'e kana sirnaan agarsiisee jira kitaabni kuni. Ciminni itti fufee egaa gaafa nama game diduun akka hin hafne garaanuu waan itti ergan hunda hin fudhattu kaan diddee ol deebisti jechuudha. Diddee ol deebisaa fuula 61 hanga 62 keessatti yaada kan argattu. Kun immoo maal qaqqabsiisaa? Maal hordofsiisaa? Sababa diduu kanaa fi harka abbootii irreetiin aanamuutu jira. Fakkeenyaa fi kan obbo Guutuu Namarraa kan jedhaman barsiisaa afaan Oromoo akkasuma aadaan Oromoo naannoo magaalaa Naqamtee keessatti deebii akka jiraatu gochuu isaaniif qofa dararamanii ajjeefamanii bakkeetti akka gataman kitaaba kana keessatti argina. Maatiin reeffa isaallee awwaallachuudhaa fi gadda taa'uuf illee dhorkame jechuudha. Dirreen barnootaa akka buufata waraanaa ta'uun sun yaadannoo Oromiyaan keessa turte egaa fuula isaa isinii ka'an jira yoo barbaaddan. Inni biraan rakkoo jireenyaatiin dhaloota burjaaja'e daandii gubbaatti gatamee jiru kan namuu muddama isaa hin hubanneef walumaa gala burjaajii ciniinsuu dhalootaa mudatee kan jedhu achi keessatti kan kana akeeku ni jira. Adeemsa jireenyaa keessatti rakkoo nama mudatu injifachuuf ifaajjiin taasisan obsi danda'uun barbaachisaa ta'uu argina. Inni biraan dhiibbaa gama jireenya gaa'ilaan shamarran irra ga'uu dhukkubsee dubbatee keessattuu qarshii ilaalanii deemuun dhumni isaa rakkoo akka inni qabu kitaaba kana keessatti agarsiisee jira. Egaa qabsoon finiinuudha ittaanee qeerroon harka wayyaa jalaan ijaaramanii qabsoo karaa nagaa finiinsuu manneen barnootaa keessatti mormii dhageessisuu kuni raawwii keessumaa yeroo bara diddaa garbummaa sana manneen barnootaa keessatti raawwatamaa ture wal qabataa waan qabatamaa nuyi ija keenyaan argineef keessatti hirmaanne kitaaba kana keessa jira jechuudha. Mootummaan abbaa irree dargaggoota jumulaan qabee hidhuu bakka buusee agarsiisee jira. Sababa wareegamaa sabboontotaaf fincilli diddaa hin finiine malee duubatti hin deebine jechuudha. Hiriirri mormii bakka hundatti raawwatamaa akka ture fuula 124 irratti agarsiisee jira. Ajjeesanii reeffa yakkuu du'aa boolla keessatti dhiphummaan arrabsuu wanta akkasii kun gocha aangaa'onni yeroo sanaa namoota irratti raawwachaa turan sana sirnaan agarsiisaa jechuudha. Inni ittaanu kutaaleen hafanis haaluma kanaan
dhugaa hawaasni keessa jiru akka isaan agarsiisan akka cimina tokkotti ilaale jechuudha. Keessumaa dheertuun mukni dheertuu jedhamtu akkamiin odaa suuta mataa yaabdee akka isheen gogsitu fuula 134 hanga 135 keessatti ol yaadii barattoota dura dhaabbatee dubbate dhimma sanaa. Wanti nuyi keessa jiru akkas jedhee dubbate akka gadi ba'een adda isaa keessaa rasaasaan rukutamee du'e jechuudha. Mucaan kuni sunillee achi keessatti sirnaan agarsiifame. Barattoota harka duwwaa hiriira baatetti dhukaasuun sun fuula 138 irratti burjaajiin uumamuu sana argina. Barattoonni adda dureen hiriira hoogganaa turan rasaasaan akka rukutamanii dhuman, baay'een isaanii sababa sanaan namoonni ciccimoon mana hidhaatti akka darbataman, walumaa gala dhugaa Oromoon bara wayyaanee keessa ture akka ta'e kitaabicha keessatti nan argaa. Sababni isaa bara 1998 jechuun yoomessa akeekee waan jiruufi jechuudha. Egaa hidhaan qabsoo duubaa akka hin deebisin jireenya barreessichaatu hima. Innis kan hidhamee mana dabaa jirus inni alkallattiin hidhamee ala jirus garaagarummaa hin qabanii jedha. Garaagarummaan jiru dhiphina bakka itti hidhamaniif bal'ina funyoo sanaa akka inni ta'e, bal'ina inni ala jiru fagaatee deemuu danda'a. Waan burraaqee deebi'ee galuu danda'a. Inni iddoo dhiphootti hidhame. Kanaan ala addaddummaan keenya hin jiru jedhee dubbataa jechuudha. Hiikaan mana hidhaa keessa taa'ee yeroo ammayyuutti dubbatu sana agarsiisaa jechuudha. Kitaabni kun kallattiin asoosama Oromoo jijjiiruu keessatti bu'aa guddaa akka buuseetu natti mul'ata jechuudha. Sababni isaa tarii isin baay'een keessan quba qabaachuu dhiisuu dandeessu. Asoosamni amma biyya keessatti barreeffamee ba'aa jiru asoosama nama jibbisiisa. Inni kaanisuma duraan barreeffamee galagalchaa, inni kaan immoo waan qulqullina hin qabne barreessaa, seenaa barreeffame sana dubbisuun iyyuu namatti hin tolu. Kitaabni kun garuu sana shiifti godhee hin jijjiiree kan jedhu ergan kaa'ee. Egaa amma as keessatti eenyutu yakkamaadha jedha. Eenyu yakkamaan seenaa jedha. Eenyu isaan immoo nuyi jedha. Nuyi warra mirga ofiif waliin ka'ee irbuu gane moo isaan warra morma olii yaade jechuun mucaa ajjeefame sana gorra'ee raaree dhiiga isaa boraafatee eenyu yakkamaan jedhee kan gaafatutu jira achi keessa. Seenjee kan jedhamtu nam fakkiin tokko kana gaafattee jechuudha. Egaa cimina keessatti qulqullinni asoosama kufee ture. Utubduu ta'eeraaf jechuudha. Qulqullinni asoosama keenyaa kufee ture. Ogbarruu keessatti dhuguman isiniin jedha. Yeroon itti ijoolleedhaan asoosama hin maxxansinaa jedhu irra ga'een ture. Ani kitaaba nan gulaala waan ta'eef rakkinan argu baay'ee kan nama yaaddessu ture. Kitaabni kun sana jijjiiruu danda'eera. Keessumattuu mallattoo inni bakka buusee Oromoof Oromiyaa agarsiiseetu adda ta'e natti mul'ate. Amma jaalalli ammayyuu fi sooyyamee fakkoommii sana akeeku. Jaalalli isaanii sun fakkoommiidha argitanii. Ammayyuun ijoollee Oromoota yommuu ta'an sooyyameen immoo Oromiyaadha jechuudha. Amma jaalalli ammayyuu fi sooyyameen goolabamne rarra'ee daandiirra jira. Oromoon waan barbaadu qaba. Oromiyaa keessatti waan argachuu barbaadu qaba. Garuu san argachuu hin dandeenye argitanii. Suni jaalala hin goolabamin nutti agarsiisa jechuudha. Jaalalli hin goolabamin kun immoo ijoollee kana lammaniin bakka bu'e. Silumayyuu ammayyuun kun nama maqumtisaayyuu akka itti bakka bu'e waan qabuuf jechaadha. Sooyyameenis akkuma sana kun ijoolleen kun lachana asoosamicha keessatti hin qaari'u. Suni hin qaari'u gaafa isin jedhu seenaa hunda keessatti mul'atu. Sun maal natti agarsiisa? Oromiyaa fi Oromoo ammayyuu waan barbaade hin argatin. Ammayyuu itti dadhabu sana itti miidhamu sana agarsiisa jechuudha. Tarii yeroon koo ga'aa jira yoo ta'e hanqina gabaabduu isinitti himuu yaala. Akka hanqinaatti wanti ilaale saxaxni qaama barruu qopheessuu irratti rakkootu natti mul'ata. Bal'inni fuula barruu yookaan maarjin kan jennuu fi bifni qubee baay'ee shifateetti kan inni mul'atu agarsiisuu nan danda'a jechuudha. Baay'ee shifatee namni iji isaa rakkoo qabu dubbisuu amma dadhabutti ga'a sun akka hanqinaatti natti mul'ata.
Inni biraan egaa sun rakkoo barreessaa miti dizaayineriitu balleessedhe yaada. Barreessichaa fooyyessuu qaba jedhee kan hin yaadu yoomessi bakkatu dhiphate beektu. Yoomessa kan jennu kun yoomii fi eessa akkasumas haala hawaasummaati kan inni qabatu. Bakki eessa asoosama dheeraadha kan jennu bakka bal'aadha kan inni uwwisu. Inni kun garuu magaalaa Naqamtee keessatti jalqabee achumatti xumuree kana booda Oromiyaa keessallee naannessuu akka danda'uu fi koomentiin kun akka bira ga'u nan barbaada. Taateen seenaa bal'aa magaaluma Naqamtee keessatti guddisee achumaan daaddisee rarraasee achitti hambisee jedha. Silaa kan ta'uu qabu seenichi bara qabsoo waayyaanee sanaa Oromiyaa guutuu keessa waan tureef sana naannessuun hin danda'ama kan jedhuun kalaqa sanaan ilaaluu danda'a jedhee yaada. Inni biraan walargee jaalalleewwan lammanii ammayyuu fi sooyyame mana kitaabaa keessatti taasisan sana irra deddeebi'ee nutti hime. Sana yeroo lama yeroo tokko nutti hime akka isaan deddeebi'anii wal argan mul'isuu danda'a ture. Seenaa bal'aa kan qabate sana sunillee fooyya'uu qaba jedheen ilaala. Silaa yeroo tokko lama achitti iddoo akkasiitti wal argu jedhee bira darbuutu irra ture yaada jedhuun qaba. Hubachiisa fooyya'insa kan barbaadu yaadolee lamaan olitti kaasedha. Kanaan ala waan hunduu gaarii ta'e natti mul'ate. Haala qindaa'ina seenaas ta'e sirni barreeffamaa haala qulqullina qabuun dhiyaatee xumureera. Horaa bulaa deebana. Jaalbattee Urgeessaa hiriyaa lammii beenyaa kan ta'e innis yeroo dheeraa isa waliin hidhamee sababa dhukkuba turuu isa mudateen isaan biraa kan bahe. Kitaabni kun maxxanee uummata biraa akka gahuuf shoora guddaa akka baate qindeessitoonni sirna kanaa ibsanii jiru. Jaalbatteen lammii beenyaa waliin akkamitti akka wal beekan akkasitti ibse. Kan biraa ani kan jechuu danda'u lammii wajjin hiriyaadha. Baachii tokko. Lammiin fakkeenya dhaloota keenyatti akka lakkoofsa biyya kanaatti warreen 90 yuunivarsiitii galle yookaan 80 elementarii keessa turre yookaan immoo mana 2000 hojii eegalle kana keessa dhaloota argamedha. Dhaloonni keenya kun ijoollee elementarii turre yeroo ABO'n biyya keessa ture. Waan dhaaba keenyaa kana halaalatti dhageenya ilmaan abbaan isaanii otoo isaan of hin barin irraa fagaate. Waa'ee abbootii isaanii immoo halaalatti jagnummaa isaanii bu'aa bahii isaanii dhagaa warra guddate. Ijoollee akkasiiti. Tiineejarii yookaan waggaa 9-10-11 yeroo ta'u abbaan isaa kan biraa duule akkamitti akka guddatu dimimmisa wayii keessatti akka guddatu ni beektu. Carraa guddaa qabna. Warra dhaloota nu boodaa caalaa ijoollummaa keenyatti waa'ee ABO dhageenye guddinaan dhageenye ABO'n guddaa ta'ee biyya yeroo ministeera ta'ee eenyu jedhu sana dhageenye. Ammoo otoon dhandhamin waggaa tokko keessatti nu jalaa bahe qubee nu barsiise. Sanaan carraa guddaan waa'ee abbootii keenyaa kana dhaga'uu barbaadna. Garuu clear waan ta'e ifa waan ta'e piikcharii hin qabnu. Waan abboota keenyaa kana baay'ee hin beeknu. Fakkeenyaaf Dhugaa Bakakkoo as jiru baay'ee jaallannaa baay'ee kabajnaa. Yeroo baay'ee Dhugaa Bakakkoo jechaa tan guddadhe. Dhugaa Bakakkoo otoo hin ta'in maqaa isaanii Dhugaa Bakakkoo akka bakakkaatti dhukaasa jechaatti walitti maa guddanne mamiinu keessatti guddanne isinitti mufadha. Kanaaf lammiin dhaloota keenya keessaa nama jalqabaa xurree dhaabaa argate yuunivarsiitii fireeshmaanii yeroo wal arginu ani durseetan simisteera duraa Baahardar ture. Lammiin faammoo warri alfaabeetiin isaanii maqaan isaanii
gahaan booda jiru natti fakkaata. Finfinnee Yuunivarsiitiitti simatamanii simisteera duraas turanii. Jaalbattee daqiiqaa tokko qabda. Kaaseen ta'uu mala lammiin turree caasaa dhaabaa argatee dhufe. Garuu lammii yoo arginu yeroo sana ijoolleedha, ijoollee baadiyyaa nama baay'ee dammaqina qabu, nama namatti hin fakkaanne, namuu attention ittiin kennine ture. Sana booda ani gara peedaa yoo deemni poolii bakka jedhamutti hafe kaampaasii poolii jedhamu waliin turre ani gara peedaa deeme. Achi booda waggaa lamaaf wal bannee 96 yeroo Maccaaftuu Lamaa sochiin jalqabuun sana nuti barattoota wajjin sochii tokko tokko waggaa goonu yeroo sana hidhamnee ani fi jaallan amma faanallee qondaala dhaabaa ta'an jiru. Mana hidhaa gaafa gallu lammiin achitti dhufee waan ajaa'ibsiise natti hime. Naamucaan ani baay'ee xiyyeeffannaan laatiniif sun dhaamsa jajjabaa lama naa fide. Ani bakka bu'aa barattootaa waan ture kanatti dubbate. Warri hidhamne 40 taana. Abaaboon isin bira jira, isin waliin jira. Maqaan keessan sabaa irratti dubbifameera. Dhiyootti ni baatu dhaamsi lammata. Gaafa baatan gara dirree akka baatan yookaan gara biyyaan baatti akka baatan haala anjeessinee irraa kan jiru. Baay'ee na raaje lammiin qunnamtii sana qabaachuun na raaje. Lammata abaaboon Bahar Daar galaana Xaanaa Maddiitti warra hidhamee ture barattoota kana beekuun isaatii fi miidiyaa isaatti dabarsuun isaa akkasumas waa'ee keenya kuufamee gaafa baatan kun sagantaa'ee jira oonuun jedhu baay'ee nu raaje. So lammiin akkasitti hojii sana hojjechuun isaa abaaboo akkan kabaju na godhe. Sababni isaa nuti namoonni olii gadi sosochoonuu kan xiqqoo beekamnu turre. So hojiin siyaasaa akka nama lammiitiin hojjetamuun bare. Lammiin baay'ee faastii ture qunnamtii kompiitaraa kanarratti. Achi jaarmee abaabootii waan qunnamsiise. So lammiin walitti dhufeenya nuufi jaarmee keenyaatiif nama riqa ta'edha. Lammiin sana booda hidhamee mana hidhaa baatutitti afaan qawwee jalatti asoosama jedhu yookaan seenaa uumaa dhaloonni keenya keessa darbe barreesse. Akkuma maqaan yookaan taayitilichi ibsu afaan qawwee jalatti sochiin nu godhaa turre sun afaan qawwee jalatti akkuma dookumentarii irratti argitan bakka bashannanaa tokko tokko teenyee Finfinnee keessa bakka Biira Siggeefaa jedhamu tokko tokko fa'aatti wal geenyee yoo haasofnu poolisiin dhufee yookaan waan akkasii godhu yeroo baay'eedha. Waan lammii wajjin dabarsine baay'eedha. Sasee keessan deemu waan bu'aa bayii waan nama kofalchiisu waan baay'ee keessa dabarreerra. Turtii waggaa 22 kana keessatti kitaaba lammaffaa du'aa fi jireenya gidduu jiru keessatti hiraarsa mana hidhaa fi rakkoo hadhaa gabrummaa uummata Oromoo irra ga'u ibseera. Miidhamtoota hidhamtoota siyaasaa addeesseera. Kitaabotni kun lamaan akka malutti nama biraan geenye. Inni sadaffaa amma hundee gaaffii Oromoo jedhu. Gaaffii Oromoo gaaffii siyaasati, gaaffii sabaati, gaaffii sabummaati, gaaffii sabboonummaati. Fincila kolonii irratti godhame kan agarsiisu bu'uura abaaboo wajjin wal qabatee fincilli kun sirna qabataa deemuusaa sagantaadhaan deeggaramee Oromoon jaarmiyaa jabaa tokko jalatti wal ta'ee falamaa sanatti fufsuu kan agarsiisudha. Kanaaf jaallammiin ni dubbata keessumattuu barreeffamaan.
Xumurratti jaalbatteen kitaabni jaallammii akka maxxanee uummata bira gahuuf kanneen karaa adda addaan deeggarsa godhan akkasitti galateeffatee jira. Asirratti warra qooda isaanii bahan akkan galateeffadhu lammiinis waan na gaafateef maqaa isaanii dhahee galateeffachuun barbaada. Ka jalqabaa Profeesar Asfaa'oo Bayyanaa, lammata Dooktar Tafarii Margoo, sadaffaarratti Dooktar Kabbadaa fi garee isaa wajjin jiran Dooktar Kabbadaa Fedhaa jechuu kooti. Isaan wajjin Dooktar Moosisaa Aagaa, Dooktar Tolawaaq Bayyanaa, Dooktar Obbo Dheeressaa Waldayyaa, Obbo Geetaachoo Nagaash, Dooktar Mo'aa Abbaa Godoo akkasumas Jaalalmaa'uu Nagaasaa fi warreen isaa wajjin jiran Obbo Zalaalam Nagaasaa, Kumee Nagaasaa, Jamaal Bakaroo fi Ashannaa fi Dii Toleraa. Dhumarratti Jaalkiyaa Sanyiitii fi isaa wajjin warra jiran maqaa isaanii kan jaalsanyii kiyyaa sanyii qofti beeku. Warreen kanatu kitaabni kun akka kanatti akka maxxanu taasisanii gumaacha isaanirraa argameen of kollee maqaa jaallammiitii fi maatii isaatiin galatoomaa jechuun barbaada. أول سلاح حق أوه نقاتي Nageka kapso abauda asda bichinda buyo muda batada. Hordoftoota keenya kabajamu akka jaalbatteen haasawaa xumureen dubbii kan taasisan obboleessa Jaal Daawit Abdataa kan ta'e Jaal Mirkanaa Abdataati. Jaal Daawit yeroo ammaa jaallammii beenyaa waliin mana hidhaa sana keessatti murtee seeraa malee nama hidhamee dararamaa jirudha. Sirna eebba kitaaba kanarraa qooda kan fudhate obboleessi Jaal Daawit Abdataa Jaal Mirkanaan jaallammii waliin wayita inni Noorwee ture akka wal beekan himuun haasawa isaa akkasitti jalqabe. Ni dhaga'ama sagaleen keela. Eeyyeen Jaal Mirkanaa ni dhaga'ama. Hayyee of kolcha anillee sa'aatii keessan baay'ee fudhadhu waan lammii obboleessis Firaa'olis nu himeera. Batteenis akka hiriyaatti akka waliin barataniitti nu himeera. Ani lammii kan hin beeku akka hoggansaatiin isa beekaa, akka jaalattiin isa beekaa. Yeroo inni Noorwee ture quba wal qabna turre. Dr. Trevor Truman faa wajjiniin taanee waan kaampeenii irratti akkamittiin Oromoo Support Groupii keessatti waa hojjechaa turre jechuudha. So yeroo dhaabni biyya galu inni biyya galee so namoonni biyya alaa jirru kun immoo biyya alaa jiraachuun maal akka ta'e ni beekna. Jireenya biyyaa namni haala itti baqatu keessaa inni garuu jireenya qananii jireenya sadoo keessaa nama barateedha. Bakka barbaade nama gahuu danda'uudha. Jireenya dhuunfaa isaati odoo jedhee garuu kana dhiisanii aarsaa kaffalanii aarsaa kaffalamuu danda'u immoo uummata kiyya keessatti hin kaffala jedhanii biyyatti deebi'uun namoota qubaan lakkaaman qofatu kana godha. Qabsoo Oromoo keessatti yoo lakkoofne eenyutu kana godhe jennee yoo ilaallu baay'ee miti dhuguma dubbachuuf jechuudha. So kanaaf dinqisiifannaa guddaan qabaaf lammiiti. Dabalataan immoo jabina isaan mana hidhaa keessatti kutannoon isaan qaban akka dallaadhumatti axiraniituma kaa'an malee namoonni kun namoota hidhaa jiranii miti. Haamileen isaanii jajjabinni isaan qaban dhugaa dubbachuuf nama ala jirurra isaanitti gaafa haasa'an jabinni yookiin bilisummaan sammuu isaan qaban guddaadha jechuudha. Kun hedduu na gammachiiseera. Lammiis jaallan isaa mana hidhaa jiran hundi isaanii jabina guddaa qabu jechuudha. So kanatti Oromoon hooggantoota akkasii qabaachuu isaatti hedduu gammaduu qabaa. Gabaabumatti dura buusaa kitaabaasaa keessatti sarara tokkoon dubbisa.
waan hedduu waan jedhameef kaayyoo ijoon hojii kanaa dhugaa siyaasa Itoophiyaa keessaa dhabame yookaan ukkaanfame irra taa'ame yookaan dabarsame gara hin malletti micciirame achumaan gadadoo saboota dheeressee keessa deebi'amee akka ilaalamuuf waltajjii falmii affeerudha. So kitaaba kana bitachuun kaayyoo guddaa odoo ta'ee jiru kaayyoon inni jajjabaan garuu yaada marii uummata Oromoo keessatti kaasuu gaaffiin Oromoo maali akkamittiin deebi'a kana hunda mari'achuun barbaachisaadha. Yeroo burjaajiin jiru kana keessatti mari'achuun barbaachisaadha kan jedhu kitaaba bitachuutiin dabalata. Kitaaba kanarratti namoonni biyya alaa jiru biyyoota jirrutti waltajjii adda addaa qopheessinee kitaabota koppii haga dandeenyu finnee kitaaba sana gurguraa namoonni kitaaba sana dubbisan immoo akkuma eddisira gulaalanitti haasaanitti waa'ee kitaabichaa gaaffii Oromoo ijoo irratti haasa'uun oduu danda'amee yaada jedhu himaa kana caalaa sanitti dheeressu kitaabni ana bira jiru jira namoonni Yuunaayitid Kingdom jirtan namuu dandeessu koppii bakka barbaadanitti poostaadhaan isinii ergaa yookaan immoo Landan jiraatu taanan qaamanis dhufee isinitti kennuu nan danda'a. Isuma kana jechuu fi Yuunaayitid Kingdamitti qaaman qophii kitaaba kana akkamittiin irratti mariin adeemsifamuu danda'a kan jedhu irrattis namoota wajjin haasofne yoo haalli mijataa argame wanti kun qophiin jiraate ni beeksifna. Galatooma kanuman jedha. Itti aansuun haasawa kan godhan hayyuu Oromoo Profeesar Asaffaa Jaallataati. Profeesar Asaffaan nama dhimma Oromoo fi Oromummaa irratti akkasumas seenaa Oromoo ifa baasanii addunyaatti beeksisan keessaa nama tokkodha. Kitaaba Oromummaa jedhu afaan Ingiliziin barreessanii addunyaaf qoodaniin Oromoo addunyaatti beeksisuu keessatti qooda guddaa nama baatan hayyuu Oromoon qabdu keessa nama tokkodha. Profeesar sirna eebba kanarraa qooda fudhatuudhaan haasawa isaanii akkasitti taasisan. Haa ta'u baay'ee galatoomaa asirratti affeeramuu koofi lammii beenyaa maqaan maanan beeka gara caalanii guyyaa tokkotti ol bira geenye isa yeroo argannee haasofne yeroo tokko konferensii irratti argee yeroo Finfinnee deemne waan an hubadhe waa'ee lammii irratti nama bishaataa nama beekumsaa fi iddoo guddaa kennu ta'uu isaan arge. Yeroo bara amma seenaa kana keessa namni akka isaati dargaggoo baay'een qilleensuma keessaa fi Facebook irratti oli gadi faca'u yoo baratan illee baay'ee gadi fageenya waan yeroo itti hubatamu miti yeroo beekumsaaf iddoo guddaan hin kennamne ta'uu isaa argina. Lammiin nama beekumsaaf iddoo guddaa kennu qabuusa maaliin beennaa mana hidhaa keessa taa'ee obboleessa isaa yeroo ajjeesan obboleettii isaa yeroo hidhan abbaa isaatti haadha isaatti awroorrisan uummata Oromoo hundumaa irratti awroorrisan disipiliinidhaan gadi taa'ee waa'ee Oromoo mana hidhaa keessatti kaa'ee xiinxaluun waan salphaa namatti fakkaata ta'an ilaalan. Mana hidhaatu hin taane iyyuu yeroo taa'anii hojjetan namni disipiliinii qabaatee gattaa'ee hojjetu baay'ee miti. Kun maal agarsiisaa akka inni beekumsaaf iddoo guddaa kennu sabboonummaan isaa gadi fagoo jabaa akka sibiilaa ta'uusaa akkuma dhagaa turre karaa nama baay'eerraa dhagaa turre nama kutataa ta'uusaa wallaansoo Oromoof of kennuusaa uummata isaa bilisa baasuudhaaf nama kutatee tokko ka'e ta'uusaa agarsiisa. Namni kun dargaggummaa isaatti namoota guguddaa Oromoo keessaa sabboontota guguddaa wallaansoo Oromoo keessatti beekumsaan iddoo guddaa waan baay'ee lafa kaa'anii darban isaan duukaa bu'a. Kanan keessumaa tokko namni beekumsaan waa'ee Oromoo irratti gadi fageenyaan waa hojjetee darbee Dr. Taaddasaa Eebbayee Oromiyaa kan jedhamu kitaaba duraa kan lafa kaa'e. Oromiyaan kun uummata Oromoo biratti iddoo baay'eetti hirame bara 91 akka uummata Oromootti hin dammaqe kan godheedha. Namooti baay'een isa booddee dhufanii kitaaba baay'ee kataban. Garuu hundee isaa lafa kaa'ee kan darbee isa.
itti aansee yeroo dhiyootti abbaa caalaa wallaansoo Oromoo irratti akkatti wallaansoo Oromoo gatti hirmaate akkatti loltuu ijaaran rakkoo guddaa uummata Oromoo irratti ga'aa ture lafa kaa'ee barreesse. Yeroo dhiyootti immoo jaallugaa saba tokko wallaansoo adda bilisummaa Oromoo gaggeeffamaa ture. Amma ammaatti namni wallaansoo adda bilisummaa Oromoo gaggeeffamu kitaaban katabne. Wallaansoo irratti, aboo irratti, seenaa aboo irratti kanas duraa lafa kaa'e. Lammiin immoo isa kana bal'isuudhaan beekumsa kana hundumaayyuu afaan Oromootti hiikuudhaan akka beekumsi wallaansoon Oromoo maal akka ta'e uummati Oromoo bira ga'ee akka hubatu godhe. Wanti katabamu baay'een isaa afaan Farajjiidhaan katabama yookiin afaan Amaaraan katabama uummata Oromoo isa bal'aa biraan ga'u. Waan amma lammiin katabe dargaggoo Oromoo bira, qotee bulaa Oromoo bira afaan Oromoo katabuu dubbisuu dandeenyaan isaan bira gahaa jechuudha. Kun waan salphaa miti. Wanta guddaa iddoo guddaa qabudha wallaansoo Oromoo keessatti. Namooti beekumsaan hin deemne immoo rakkoo guddaa kan qabu beekama. Wallaansoo Oromoo keessatti rakkoo guddaan kan jiru afaan Faranjiitti politikaal ignorance kan jedhamu. Yookiis immoo wallaalummaa politikaa. Namni Oromoo baay'een wallaalumaan waan cuubamaniif akka bishaan gabatee irraa oli gadi faca'u. Garuu warra kutate kaan qawwee lolaa kaan mana hidhaa keessa taa'ellee hojiidhaan waa agarsiisaa jechuudha. Kun baay'ee nama boonsa. Wallaansoon Oromoo adda bilisummaa Oromoo gaggeeffamu kan inni jiraatee fi dhugaa irratti hundaa'uu isaa qofaatu hin ta'in namoota kutatanii ofii isaanii fi guca ta'anii uummata kanaaf akka darbu warra hojjetantu jira jechuudha. Kana keessa lammiin isa tokko. Kanaaf kabaja guddaan qabaa fi baay'een itti boona. Fakkeenya baay'ee ta'a dargaggoo Oromoo baay'eedhaaf katabuun akka barbaachisaa ta'u namni hundumtuu muuxannoo isaa wallaansoo Oromoo gadi hirmaate karaa hirmaate hundumaan waa katabee lafa kaa'uun wallaansoon keenya gara moo'ichaatti akka ce'aa deemu waan gargaaruuf dargaggooti warra akka lammii kuni fakkeenya isarraa fudhatanii kitaaba baay'ee akka isaan barreessan waamicha godhaa fi galatooma waan dhaggeeffattaniif. Egaan hordoftoota keenya kabajamu kutaan lammaffaa gabaasaa sirna eebba kitaaba Jaallammii Beenyaa ilaalchisuun har'aaf qabannee dhiyaanne hir'ina yeroo irraa kan ka'e asuma irratti dhaabuuf dirqamnee jirra. Haga ammaa waan nu faana turtanii nu hordoftaniif galanni keessan bilisummaadha. Kutaa xumuraasaa immoo sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee dhiyaanna. Isinii waliin kan ture ani Ibsaa Gaaddisaati. Horaa bulaa. Sabboonummaa sabaa dimokiraasii dhugaa hundaaf walqixxummaa kaayoo kaafamannaa ilaalchi abaa'oo sabboonummaa sabaa dimokiraasii dhugaa hundaaf walqixxummaa kaayoo kaafamannaa. Egaan dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya sagantaan sagalee bilisummaa Oromoo har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti hordoftanidha. Waan nu faana turtaniif galanni keessan bilisummaa ta'u jenna. Sagantaa sagalee bilisummaa Oromoo jimaataatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.